Xiinxalaan siyaasaa fi qondaalli Koongireesii Federaalistii Oromoo Jawaar Mohaammed mallaqaaf jecha nama butuun naannoo waraanni itti adeemsifamaa jiru qofatti osoo hin taane naannoo waraanni hin jirre keessattis babal'atee daldala bu'aa guddaa agarsiisu ta'aa dhufee jira jechuun dubbatan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii leellisaa ta'e waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatee maqaa irbuu shinnigaa jedhu jabeessuudhaan waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan yuutuubii kana sabskraabii hin godhin sabskraabii gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha akkasuma laayik sheer gochuun nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Wanni guddaan nuti isinirraa eenyu sabskraabii laayik sheer qofaa nuti dammoo odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan arganne isin biraan keenya. Egaa hordoftoota keenyaa gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Xiinxalaan siyaasaa fi qondaalli Koongireesii Federaalistii Oromoo Jawaar Mohaammed mallaqaaf jecha nama butuun naannoo waraanni itti adeemsifamaa jiru qofatti osoo hin taane naannoo waraanni hin jirre keessattis babal'atee daldala bu'aa guddaa agarsiisu ta'aa dhufee jira jechuun dubbatan. Yakka kana hoggansi dirree jiru dabalatee qaamoleen dhimma ilaaluu irratti qabsaa'uu qabu jechuun gaafatee jira. Jawaar Mohaammed barruu gabaabaa ibsa ambaasaaddara Misnigaa wajjin maxxansee namoonni hidhata mootummaa fi kanneen mootummaa hin taane namoota nagaa ukkaamsuun mallaqa garmalee gaafataa jiru jedhan. Mallaqaaf jecha nama ukkaamsuun kun namoota ukkaamsan qofa miidhuu osoo hin taane kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed aadaa saamicha haaraa biyyattii keessatti uumuuf qaamolee hidhatan saamicha kana raawwatan gachiisuuf rakkisaa ta'uu danda'a jechuun ibsan. Namoonni dhuunfaa wayita gareewwan hidhata dabalamanii kaayyoo siyaasaaf malee bu'aa walitti bu'iinsaa irratti argamanii kaka'anii miti. Har'a garuu bu'aa walitti bu'iinsaa keessaa argamu akka humna saachiitti yeroo dhimma itti ba'amu argaa jirra. Kun ammoo hojii dhabdummaa olaanaa fi kaayyoo siyaasaa mallaqa jijjiiruu irraa dhuunfaa ta'uu danda'a jechuun barreessan. Qaamoleen hidhatan kunniin mallaqaaf jecha nama butuu qofa osoo hin taane naannoowwan waraanni miidhaman keessatti albuuda saamuu, meeshaa waraanaa fi qoricha sammuu namaa aduu daddabarsaa jiraachuu eeran. Qaamoleen mootummaanis mallaqaaf jecha nama ukkaamsuu keessatti hirmaataa akka jiran obbo Jawaar Mohaammed eeruu kennanii jiru. Qaamoleen mootummaas mallaqaaf jecha nama ukkaamsaa keessatti hirmaataa jiraachuu obbo Jawaar Mohaammed eeranii jiru. Garaagarummaan siyaasa mootummaa fi finciltoota jidduu jiru namoota dhuunfaa garee hidhatanii makamaniif riqicha ta'uu nageenya buusuuf qormaata guddaa itti ta'ee jiraachuun obbo Jawaar Mohaammed dubbatu. Obbo Jawaar Mohaammed qabsoon mallaqaaf namoota nagaa butuu irratti taasifamu hooggantoota finciltoota kaayyoo siyaasaa dhugaa hordofan durfamuu qaba jechuun sababoota qabsoon namoota nagaa butaman kana dhaabsisuu finciltoota kaayyoo siyaasaa dhugaa hordofan durfamuu qabu tarreessee jira. Jalqaba irratti yakki namoota mallaqaaf butuu maqaan isaaniitiin raawwatamu kun maqaa isaan waan xureessuuf waan kana dhaabsisuuf fedhii olaanaa qabu jedhe. Lammaffaan rakkoon kun yoo hidda gadi fagaafate finciltoonni har'aa kun boru gaafa mootummaa ta'anis rakkoo kana ittisuun waan itti ulfaatuuf jedhan. Sadaffaa irratti namoonni idilee kaayyoo siyaasaa tarkaanfachiisanii fi garee saamichaa irratti bobba'an addaan baasuuf ni rakkatu jechuun kana addaan kabaasuu danda'an hooggansa dirree qofa jedhan. Akka Jawaar jedhetti yakka mallaqaaf jecha nama butuu kan dhaabsisuu danda'u qaamolee adda dureen siyaasa dhugaa tarkaanfachiisan jiran kaayyoo siyaasaa isaaniitiif jecha irratti qabsaa'uu qaban jedhan. Itti dabaluunis hayyuun seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa turtii OMN wajjin taasisan irratti hidhattoonni hawaasaa keessatti baay'achuun seera dhabdummaa biyyattii keessatti baay'isaa jira jedhan. Ambaasaadder Masiinganii nama aggatuunii fi qarshii gaafachuun dhaabachuu qabaa jedhee jira. Egaa kanuma wajjiniin rakkoon wanti kana wanta biraa otoo hin ta'in waraana hamaa gaggeeffamaa jiru kana jedhee jira. Waraana hamaa nama gaggeeffamaa jiru kuni wanti inni fide waan addaa otoo hin ta'in gara tokkoon waraana political causeidhaaf kan deemamu political cause sanii jedhanii namoonni qabsaa'anii jiru. Haa ta'u malee waraanni waloo kuni wal waraanan kuni Amaara keessatti Oromiyaa keessatti warra seeran alaa fi warra yakka hojjetaniif karaa saaqee jira kan inni jedhu. Dhuguma kuni waan haalamuu miti. Namoonni hundi amma kan qawwee qabatanii socho'an hundi bilisummaa uummata isaaniitiif qabsaa'u jechuun rakkisaadha. Hedduun isaanii faayidaa mataa ofiitiif kan qabsaa'an baay'eetu jira. Keessattuyyuu nama aggatanii qarshii fudhachuudhaa fi qarshii agasii fidaa jechuudhani. Kanaaf ammatti walumaa galatti ba'aa guddaadha Abiyyi Ahmed irraa. Duraan dursee
biyyi akka Ameerikaa kunifaa biyyoonni akka Awurooppaa kunifaa dhimma kana baasuun isaanii gara tokkoon mootummaa biyyii fi mataa dhukkubbiidha. Inni ofiisaati wanta tokko wanti inni dubbate hin jiru, wanta inni jedhes hin jiru. Sababiin inni waan tokko hin jenneef immoo dirqamni mootummaa nageenya uummata isaa eeguudha. Nageenya uummata kamiyyuu eeguudha. Nageenya uummata kamiyyuu eeguu hin dandeenya biyyi. Duraan dursee nageenya kan eeguu dhiisi nageenya kan booressu iyyuu isa ta'etu argame. Lammaffaa kana wajjiniini nageenya eeguu hin dandeenye gahee mootummaan taphachuu qabu tokko jechuun as a basic level mootummaan tokko wanti inni godhu nageenya uummata tokkooti kan inni nageenya eegsisuudha. Namni yakka fa'aa to'achuu danda'u yookiin immoo wantoonni akkasii sun akka hin taane yoo ta'anis dafanii tarkaanfii fudhachuu fi namoota akkas rakkatan deebisuudha. Kanaaf mootummaan kana guutuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaan jira kan jedhu kuni gaafii guddaa akka ta'uu fi gaafii guddaan akka gaafatamu gochaa dhuguma mootummaan kuni jira. Mootummaan kuni dhuguma humna qaba, dhuguma bulchaa jira yoo ta'e maafi rakkoon kun hundi ta'aa jira. Maafi bakka hundatti namni aggatamaa jira, namni ajjeefamaa jira. Sanirraanii lafa hedduu mormitootaaf kennee bakka jirutti mootummichi jiraachuu mamaa godhee jira. Sanaan ala akka biyyaatti illee akka uummataatti illee yaaddoo kan nutti ta'aa jiru karaa mootummaa otoo hin ta'in walumaa galatti biyyattii fuuldurumattu iyyuu jechuudha. Namni hojjetee guddachuu otoo hin ta'in saamee kan nama biraatiin jechuudha. Humnaan namarraa fudhatee duroomuun kun yookiin namarraa fudhatee jiraachuun kun balaa guddaa fidee dhufa. Rakkoo guddaa ta'aa deema. Maaliif haala kanaan diinagdeen guddachuu otoo hin ta'in diinagdeen burkutaa'utti kan jiru. Diinagdeen walumaa galatti tokko waraanni iyyuu burkuteessee jira. Sanarraan investarri hin jiru, namoota abbootiin qabeenyaa hin jiranii, namni hojii waan dhabee fi namni waan nyaatu waan dhabee fi humnaan amma akkasitti qawwee takkitti milishaa dha'ee milishaarraa qawwee takka fuudhee 5-10 ta'anii ba'anii achiin booda nama wayii dureessa kan ta'e ilaalanii butanii miliyoona tokko fidiyoo jedhanii miliyoona tokko argatanii gargar qoodan nama 5 yeroo tokkotti dureessa akkamii ta'u. Kanaaf wanta akkasii kuni yoo amma haala jiru kanaan araarri kun bu'uu baatee waraanni kun akkasumatti itti fufa ta'e suni ittuma fufee deema. Kun immoo eenyu irratti iyyuu hin dhaabatu. Maaliif akkuma kana dura mul'achaa ture even aga bulchitoota aga pirezidaantii akkuma argine pirezidaantii firoottan Shimallis Abdiisaa akkasuma Taakkalaa Uumaa baay'ee qabanii waan akkasii gochaa waan turaniif kun ittuma fufee deema. Egaa haga maatii biyyitti qabanitti naman hoo jedheen ala dubbiin kun deemee hamaadhuma ta'a. Kanaaf falli araara buusudha, araara barbaaduudha. Kanarratti egaa Jawaaris jedhee jira. Jawaaris waanuma amma jenne kana jedhee kana duras jedheen jira jedhee kan Addis Istaandardii irra kaa'ee deebisee kaaseera. Walumaa galatti falli araara qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii leellisaa ta'e waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatee maqaa irbuu shinnikaa jedhu jabeessuudhaan waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun dhagahame. Egaa akka jedhanitti ijoolleen akka nu erganitti warri zoonii kibbaa koonyaa Gujii Lixaa bobbaa duula irbuu shinnikaa milkeessuu fi aanaa Abbayaa Gandallaadoo Daadatti waraana geggeeffameenii nama 35 ol ajjeesnee nama 23 madoo goonee jirra jedhanii jiru. Gara meeshaatiin meeshaa AKM 12 rasaasa PKM 635 rasaasa AKM 500 oli boombii 4 kaazinaa 21 fi nyororoo PKM 200 ol argannee jirra jedhanii jiru. Egaa dhaabbanni tokko ofii isaatii kan inni waan biraa otoo hin ta'in ofii isaaniitiin kan qorannoo gaggeessanii
qorannoo non profiitii yookiin immoo NGO biyya alaati haala amma jiru kana sakiriitii amma jiru kana anaalisisii geggeessee ture. Dhaabbanni kun wanti inni jedhe waan addaan jiru naannoo faannoonii waraanni faannoo itti cimee jira. Faannoonii baadiyyaa keessatti waraana geggeessuu qofa otoo hin ta'in darbee gara magaalattis dhufee akka waraana geggeessaa jirudha kan dubbate. Gama biraatiin ollaanis waraana guddaa geggeessaa jira. Kanaan ollaanii erga erbuu shinii gatii asii xiyyeeffannoon isaa jijjiiramee jira. Xiyyeeffannoon isaa amma waboonii duraan lafa qabachuu magaala qabachuu sana otoo hin ta'in amma loltuu biyyattii eegee barbaadee hordofee eegee erga rukuteen booda meeshaa waraanaa irraa fudhachuu irraa hiikkachuu booji'uu waan akkasii sana lammaffaa karaa baay'een cufamuu danda'a waboon karaa cufuu danda'a jedhanii jiru. Sana malee kana jechuun karaa cufuu fi loltuun biltsiginnaa akka barbaadetti akka olii gadi hin sochoone diziraafti gochuudha. Istiraatejii akkasii fayyadamaa jiru jedhee jira. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha. Ammas irra deebi'uudhaan namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya wanni guddaan nuti isinirraa barbaannu laayikii sheerii akkasuma koomentii yaada keessan nuuf kenna.